achi keessa laallee eenyuun bira dhattee ejinsii kamtu fidee ejinsiin kun soobduudha moo dhugaadha karaa kamiin itti jedhamu achirratti dandee ilaalla walitti ilaala jechuudha ejinsii abbaasiin. Ejensiin tu wayitii ejensiin Saudi Arabiyaa suni arabichi itti naaseen ture sagalee isin ergeera. Dhuguma hin beekumoo baddeedhuma dhabamnaa wallaalee ergaa bade haasaan. Mubaarik wanta beekuu qabdu. Ejensiin inni rasmiin nama fidu kan biraa ta'ee ejensiitti gurguratti nama. Ijoolleen keenya nama sadii afuritti gurguramu ejensiin irraa bita waan ta'eef inni kun kompiitara keessaa obaafne abbaa haqiiqii yoo qabanne malee bakkeedhaan nama biraa bakkeedhaan bilbila namni itti kenne nama qabuun hin danda'amu. Isa sila musaanada irra jiru sanatti qabama. Nama musaanada asirraa biyya kanaa intala kana biyya kanaa baase ejinsii biyya kanaa baase musaanada jira. Sanarraa arganna waan ta'eef kanan argachuudhaaf paaspoortii dibata qabaannee inshaallah sanyoo dhufu waan ta'e isin barsiisa inshaallah. Isiniifan ilaala rakkoon qabu harka keenya keessa waan ta'eef du'aansis fayyaansis hin argamachuudhaan barbaade. Hayyee yoo amma du'aansi shakkii lama qabna. Tokkoffaan hin duune kan jedhu manni keenya hin duune hin affalamte kan jedhu jira duutetti kan jedhu jira yoo duute mannaa kimis poolisiinis mootummaanis walitti dhaagatiteef ashaaraan mul'ata jettan yoo immoo kun godhamee hin jiraanne onlaayinii irra hin jirtu ta'e mucaan kun hin jirti dukkaamamtee jirti ta'uu mala miti moo akkam? Wanti isin beekuu qabdanu Suudii Arabiyaa keessa ilmoon namaa du'ee dhoftama jechuun du'aan hin danda'amu. Ishii. Kajeelamu. Nam tokko du'ee dhokfamuus hin danda'amu kan hubataa sirriitti manatti du'ee alatti du'ee nam tokko du'aan dhokfamuu hin danda'u. Bakka yoo duute mana akkamii galtee jiraatte paaspoortii isiitiin hin argamti jechuudha walumaa galatti. Akkasiin jirti sana hospitaala fi argama eenyudha. Yoommoo hin jirre barbaaduutti fufuudha jechuudha. Yoo siistemii kana keessatti yookaan inni du'eera duuteetti kan jedhu yoo hin duune silaa affanamtee jirti ammas immoo inuma argamti inuma bubbuudha malee jechuudha. Namni affanamee affanamee taa'uu hin danda'u. Adda affanama malee torban addaa yookaan kudhan addaa namni affanamuu hin danda'u. Galatoomaa xumurarra wanta isiniin jedhu yoo ashaaraa akka amma jettanitti mul'achuu diddee du'aansi argamuu dhiise namoonni itti gaafataman tokkoffaa namicha maktaba sagalee isinii ergeessana lakkoofsa isaanan qabaa namicha immoo mana xalabaatii shufeerii ergeessana ijoollee warra soddaati ijoollee amaaraati isas lakkoofsa isaanan qabaa riyaadiin keessa jira isiniifan kennaa intalliis immoo ijoollee keenya bira jirti qaamaanuu isinitti dhufuu dandeessi kan shufeerii erganiif jechuudha jarri ni jiru karaa jaraatiin seeraanis ta'u tarkaanfitti biratanii manni isaas lookeeshinii ni jira wanni hundiyyuu jira. Suni dhaggeeffatu. Inni suni namni tokko na waa hojjetu waan qabatamaa waan mul'ataa malee waan tosaan hojjetame ilaa amma natti jiraatu kuni. Jarri sun mootummaan jara kana inni shufeeriin ergames isiin ergites argamuu hin dandeessu. Wanti qabatamaan hin jiru karaa rasmiidhaan wanti hojjetame tokko waan hin jirreef jarri suni bu'aadhuma tokko wanti irraa argannu hin jiru. Jara ergan sana karaa keessootiin karaa seeraan seerriin jira karaa seeraan taanee noo argatan malee sana haala qabamanii namni keenya gaafa too jiraatu malee karaa seera mootummaatti wanta kana dhugaadha. Nurka jiru Abu Daawud manni jara nurka jira jarri xalabaadhaa gaafa sana baasan gatii xalabaadhaa baafneef sodaanne. Ilaa akkana jedhan jarri Abu Daawud wanti isin hubachuu qabdanu gatii xalabaadhaa baafne mootummaa sodaanne gatii xalabaadhaa akkasiin baddu goone namni xalabaadhaa nama baase wanjaleenyaadha kanaaf bilbila cufannee dhokonne jedhanii intalli amma narka jirti. Intalli riyaadiin mana nama isin beektanuu kaa'ee jira amma isin dhaxxalutti. Gurbaanis manni isaas beekamaadha iqaamaan qabu mana kireeffateetii ijoollee mana xalabaatii baasee kiraa manarraa fudhatee jiraata. Kan isaa waa'ee hojii gurbaa immoo keessaa waa biraa immoo waan isinitti himu qaba. Akka inni ijoollee yeroo xalabaadhaa baate viidiyoo waraabbatee bilbila harkaa fuudhee sagaagalummaa irratti raawwatee maallaqa jaraa irraa fudhatu danuu jira keessaa waa danuu jiraati isa keessaan dubbannaa amma akkanatti amaanaa isinitti kennannee jirra nama 1,100 isin dhaggeeffataa jira tokkummaan isa waan jedhu isiniin jedhu. Mangaa fi bitadheera. Ofiisiitti hojjechuu dandeessi booddee ofiisii argamuu dandeessi. Isiin mataa fi damma akka kana jina kana jin kamaa jettan kun hedduu nama wanta kanaan nutti dhufee jedhe
ofii fi maatii mana jechuun ofii fi mul'atu jechuun waan ta'eef nuti sammaa adda isinii baafnaa amma sitti nu eeggadha. Hunda yoo adda isinii baasaa taa'ee waa si gochuu hin danda'u garuu boonchee abshiruu homdaa busii waliin ta'a. Egaa hordoftoota tokkummaa hundi keessan iyyuu borqofa oolanii iftaan Saa'ud Arabiyaa deemu amma wiixataatti nu eegaa jedhani tokkummaa waan dabaltu yoo qabaatte Abu Daawudii dabaliiti gaafiif ta'ee waan amaana jettu fixi nuun dubbanna kalas irratti. Egaa sagalee keenya yeroo dhagaani akka isaan dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti nama muuxannoo guddaa qabudha isaanii seeraan waan seeraan dhufu akka isaan fixan abdii irraa qabna. Bilbilaan osoo hin taane qaamaanis ittanii mana biran dhufu waan ta'eef qaamaanis argeeris nan jajjabeessa Abu Daawud keenya nagaan kuttaati sagalee keessan karaa onlaayiniiti kan dhaggeeffataa yeroo kan karaa laayivii tiiktokiiti nagaan kuttaa akkasiin gaafa dhuftan immoo ulaagaa seeraatiin seera guuteen akkasiin mucaa kanallee nu argitan abdii guutuu isinirraa qabna jechuun barbaada amaanaa maatiirraa nuuf fudhaa kottaa maatuma keenya waan ta'aniif jechuudha Abu Daawud. Bareedaadha haasawaa bareedaa rabbi nama gargaaru yoo manoo badda rabbi kee mul'isu jiwaan sanaddaa rakkoon jiru abshira rakkoon tokkon jiru sii baay'ina. Abshirkumullaa Abu Daawud keenya galatoomaa ulfaadha. Egaa obboleewwan keenya viidiyoo kana waraabdanii footoo mucaatii wajjin maxxansaa Abu Daawud jechuun tokkummaan isin beekanii Saa'ud Arabiyaa keessatti namni isaan caala qaamaan jajjabeessa qaamaan laayivii fi barbaadan. Bakka namni Abu Daawudiin caala an akkan deemu ndon waa'ee biizaan ittiin haasa'e maaltu si ta'absee annan jira rakkoo tokko hin qabu bakka keessa bu'ee bakka uummata Oromoos bakka maatiisis bu'ee iqaamaa koo isaan imbaasii keessa hin hojjetu tokko imbaasii keessa waajjira qabu namni Itoophiyaa irraa deemu guutuun keessattuu naannoo Riyaad konkolaataa deemu hundi paaspoortiin isaanii gagala namoonni hedduun keessaa waa'ee Saa'ud Arabiyaa Riyaad natti maxxanee naan Abu Daawudii wajjin qunnamsiiseera yeroo lakkoofsaan jijjiirame tokkummaatti dawwalaa isin qunnamsiisaan ture namoota hedduu biiroo keessatti rakkifamanii Abu Daawud furmaata godhaniiru namoonni hedduun badanii paaspoortiin jiraannaan paaspoortii sanaan koompitara keessatti imbaasii keessatti koompitara keessatti rukutanii eenyuun bira akkasiin hojjettu lakkoofsa abbaa manichaa manasaa waa hunda argatanii dawwalanii gaafatu wanni kun seera qabateera amaanaa fudhataniiru kanaaf an deemuun koo waa tokko faayidaa kan qabneef asii immoo yoon deeme ani viizitii akkuma Dubaayin naqu jechuudha akka nama biyya sana ilaaluu dhaqeettan deema malee nama jiraataa achi ta'ee birrii 100 qabaasee qaamaa rukutadhee jiraachuu hin danda'u Saawudiin jiraadhu waan ta'eef birrii anis of jalaa birriin hin qabne kanaan of jalaa balleessee utuma immoo namni na gargaaree iyyuu jedhee maallaqa uummataa balleessurra an asuma taa'ee hordofuu ta'eera Abu Daawud immoo warri Riyaad sirriitti beeku ijoollee Riyaad jettu guutuun rakkoo uumamnan Abu Daawud meerree jedhamanii barbaadamu nama imbaasii keessa hojjetu nama waan akkanaa gargaaru kanaaf erga kun koo faayidaan qabaanne asuma taa'een yoon hin jirre kunoo tokkummaan inni jira fira tokkummaan immoo firaayyuu kanaaf waa tokko rakkoon qabaatina lapheen baatina viidiyoo hunda sheer walii godhaa kanaafan afee isiniin jechuu barbaadetan malee sodaadhee wanni na fide tokkittiin hin jiru sodaadhee yookiin immoo wallaahi wanni na hambise tokko hin jiru kanaafan hafee iqaamaa dhaqee rukutachuu hin danda'u utuma rukutadhees immoo maallaqa guddaa waadanuu ta'a waan ta'eef akkasi inni lammaffaan immoo tokkummaan hin dubbatin guruppii ijaarree turre guruppii tokko ijaarree gargaarsa isiiti liinkii tiktokii jala kaadhee jennaan nafxanyaan tiktokii liinkii sanaan galanii tiktokii koos guruppicha sugguraniiru riippoortii godhanii nama ajjeesuuf jedhanii ammas lammaffaa guruppii nu ijaarre nu jalaa cufamee jira yoo danda'ama ta'e har'a galgala yookaan bor maatii ijoollee sanaa finnee laayivii irratti gargaarra malee akkaawuntii jalaa kennine kun gaayaa amantanii amanuu baattanii waatsaappii akka lammaffata lakkoofsa kootiin banachuu hin dandeenye na godhan adhammo ilaala waatsaappicha haa hinaan jedhaa ilaala dhaqaati waatsaappichumti footoo kaafadhala akka lamuu waatsaappicha lakkoofsicha waatsaappiin bananne godhanii riippoortii na godhani namoonni hedduun dhuftanii mubaarik maaliif guruppicha keessaa nu baaftee naan jettan waatsaappiin koo lamuu lakkoofsa xumurisaa 84 sanaan guruppicha cufanii kaa'anii waatsaappii koo na jalaa cufanii jiru kunoola kanaaf warri waatsaappii deebisuu beektanu lakkoofsicha